Ministeerri muummee Dr. Abiy kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dabalatee aangawoonni mootummaa olaanoon bakka argamanitti piroojeektii deebisanii misoomsuu fi misooma qarqara lagaa Inxooxxoo hanga Maqacanee Madihaanaalam kan kiiloomeetira 22 uwwisuu eebbisanii hojii eegalchiisaniiru. Misooma qarqara lageenii gama kunuunsa naannoon kunuunsa biyyeen qulqullina bishaanii eeguun haala jiruuf jireenya namaa jijjiiruun qaamaa fi qalbii namaaf faayidaa kan qabu madaala kamiinuu hojii nama boonsuu fi Afrikaanotaaf barnoota ta'uu danda'u akka ta'e ministeerri muummee Dr. Abiy dubbataniiru. Manneen jireenyaa walirratti ijaaraman fi dullooman bakka kaasuun qarqara lageenii misoomsuun magariisa taasisuun muduraalee fi kuduraalee oomishuun daandiiwwan miillaaf biskileetii piroojeektii kana keessatti hammatamaniin haaromsi magaalichaa dhugoomaa jiraachuus Dr. Abiy dubbataniiru. ከተማ እርሻን የሚያሳልጡ ምግብ ለማምረት የሚያግዙ qonna magaalaa kana ammayyoomsan oomishaalee nyaataa fi kan gargaaran bishaan muduraa fi oomishaalee nyaataaf oolan oomishuudhaaf akkasumas biqiloota biyya keessaatiif hojii dursa kenne ta'uu hubadheera. Baargamoon uumama isaatiin bishaan ammeentaa guddaa lafa keessaa kan xuuxu waan ta'eef gogiinsa fida. Baargamoo balleessaa biqiloota biyya keessaa bakka buusaa ammuma deemnu gaarreen keenya bishaan baay'ee akka qabatanii fi dandeettii lafti dakeen bishaan baatu akka dabalaa deemu taasisa. Misoomni kunis kan hojjetaman humna biyya keessaa fi beekumsa qe'een ta'uu Dr. Abiy mani hojiin misooma keenyaa addaan kan hin cinne akka ta'e ragaa ta'uu qofa osoo hin taane guddinni biyya keenyaa kunuunsi naannoo fi haaromsi magaalaa kan itti mirkanaa'edhas jedhaniiru. ይህ ለከተማችን ህዝብ ትልቅ ብስራት ነው። Uummata magaalaa keenyaatiif kuni misraachoo guddaadha. Namoonni baay'een yaalanii kaampaaniiwwanii biyyoota alaa waliin yaallee kan dadhabame beekumsa mandhaleen ijoollee biyyaatiin dargaggootuma keenyaanii artistoota keenyaan bifa nama ajaa'ibuun qarqara laggeenii hojiin jijjiiruu hojjetameera. Ammas hojiin bishaan qulqulleessuun dhugaatii fi tajaajilaaf oolchuu nuuf hafa. Hojiileen dabalataa nuuf hafu jiru. Hojiin har'a argine garuu kan nama boonsuudha. Biyyeen gaara Inxooxxoo irraa yeroo yeroon dhiqamaa ture beekumsa qe'ee uummata koonsoon baraaramuu Dr. Abiy dubbatanii beekumsa aadaadhaan kutaalee biyyattii adda addaa keessa jiran qindeessuun biyya jijjiiruu fi miidhagsuun akka danda'amu kan itti hubannedhas jedhaniiru. ተራራማ አካባቢ ስለሆነ አፈር ዝናብ ሲመጣ ተጠርጎ ስለሚሄድ lafa gaarreen itti baay'atan waan ta'eef biyyeen gaafa roobuu haramee deema. Biyyee kana dhiqama oolchuudhaa fi daagaan hojjetame ogeeyyii koonsootiin hojjetamani. Namoota biyya alaatii dhufaniin miti. Ogeeyyotaa fi saayintistoota magaalaatiin miti kan hojjetamani. Baadiyyaa kan jiraatan lammiileen biyya teenyaa lammiilee magaalaa jiraataniif beekumsaaf dandeettii gumaachan akka qaban kaniin itti hubadheedha. Hojii daagaa ummatni koonsoo gaarreen irratti hojjetan wayita ilaaltu. Maashinaan yoo ta'e malee dhalli namaa akka kana hir'ina tokko malee qulqullinaan hojjeta jettee hin tilmaamtu. Itoophiyaa keessa bakka hunda yeroo deemnu beekumsii fi gahumsoota garaagaraatu jira. Isaan kana walitti fiduudhaan qindeessuun kan baadiyyaa magaalatti kan magaalaa baadiyyaatti fiduu yoo dandeenye biyya keenya jijjiiruu miidhagsuu fi bareechuu akka dandeenyu ilaalaan jira. Barii filannoo kanatti hooggansi mootummaa sadarkaa hundarra jiru hojii seene kan jiran Dr. Abiy kun ammoo guddina diinagdee biyyattiin galmeessuuf bara kana karoorfattee milkeessuuf yeroo qabnutti sirnaan fayyadamu waan gaafatuufidha jedhaniiru. Guddina diinagdee fi badhaadhina biyyaa mirkaneessuuf meeshaan gargaaru tokkichi cimanii hojjechuu qofas jedhaniiru. ወደ ስራ እንድንገሰግስ እንድንፈጥን ያደረገን አንዱ ዋነኛ ምክንያት Qabni gara hojiitti akka deebinu nu taasise inni guddaanii bara kana guddinni Itoophiyaan karoorfatte dhibbeentaa 10.2 yookaan Afrikaa irraa sadarkaa guddinaan adda duree ta'uudha. Guddinni kuni ammoo kan mirkanaa'uu danda'u yoo yeroon qisaasamuu hin jiraannedha. Amma kan nuuf hafe baatii tokkoo fi guyyoota 5 qofaadha. Yeroon kuni akka nun darbineef hundi keenya hojii seennee hojjetaa jirra. Guddina misoomaa mirkaneessuudhaa fi carraa fi meeshaan tokkichi jiru dhibaa'ummaa tokko malee jabaatanii hojjechuudha. Akkuma misooma qarqara laggeeniin bu'aa buufne kanneen kaaniinis jijjiirama fiduu ni dandeenya.